naqashtii akkam jirtu nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a yuutuuberidhaaf dhufee jira. Yuutuuberii addisiidha. Akkamiin akka nasibattan hin beeku. Jalqaba irratti kabaja wanti isin gaafadhu yuutuubii kiyya subscribe na godha. Anilleen subscribe isin godha, share like gochuudhaan wala jajjabeessinu isiniin jedha. Keessattuu warri yuutuuberii xixiqqoon haaraan dhufaa jirru kuni yuutuuberii keenya subscribe akka walii goonee wal jajjabeessinu kabaja isin gaafadha. Subscribe wali gochuun immoo waan hagas mara nurraa hir'isus kan fayyadu sin qabu. Kanaafiyyuu yoo subscribe wali goonee wanti nurraa hir'atu tokko hin jiru jechuudha. Wal guddisuu wal jajjabeessuudha waan ta'eef nuti immoo ijoolleen Oromoo kanarratti sadarkaa xiqqaarra jirra jechuudha. Kanaafiyyuu akka wal jajjabeessinu kabaja isin gaafadha. Kanaafiyyuu istimeessi mannaa keessan laala hundaafiyyuu isin jedha. Kanaaf share like subscribe gochuu akka hin daganne. Aniyyuu keessummaa ta'ee keessummaa bareedu tokko qabadhee isinii dhufe. Keessummaan kiyyas Masii Tube jedhamti. Suuraa ishee asirratti isinii fallaxafaa. Viidiyoo kiyya immoo gimmaasha isaa kutee TikTok irratti gadhiisaa jechuudha. TikTok irratti ijoolleen barbaadan hundi keessaniyyuu koomentii jalatti gaaffii barbaadan ishee gaafadha. Isheen immoo fedhii isheetiin naaf eeyyamtee kabajaan naa dhufte waan ta'eef iyyuu gaaffii isin gaafattan hundaaf deebii qabattee isiniif dhufte jechuudha torbee kana keessa. Kanaafiyyuu gaaffii barbaadan akka ishee gaafattan kabaja isin gaafannaa. Dhumarratti immoo yaniin irra deebi'ee kabajaan kana isin gaafadhu yuutuubii keenya subscribe like goone akka wal jajjabeessinu ijoollee Oromoo hundi keessaniyyuu jechuudha. Innaa galatoomaa isin jaaladhaa isinan kabajaa waan hordoftaniif viidiyoo kiyya immoo yaniin sirriitti akka dhumaatti akkanaan laaltan kabaja isin gaafadhaa jechuudha. Thank you. Bye.